Tole nagaa akkam jirtu hordoftoota keenya har'a suuraa dubbatu yookaan suuraa ergaa gurguddaa daddabarsan qabannee waliin dhiyaannee jirra. Amma dhumaatti na hordofaa. Egaa akkuma argitan kun suuraan kun suuraa abbaa fi ilmaa ibsa jechuudha. Suuraan kun abbaan hammam akka ilma isaaf iddoo kennu, hammam akka dhala isaaf iddoo kennu ofiisaatii miidhamee dhala isaa akkamittiin akka inni jiraachisuu barbaadu kan ibsudha. Akkuma isin argitan kun qaawwa naannoo isaatii keessaa kan abbaatu caalaa jechuudha. Qaawwa tokkittii ilmoo isaa irratti arguudhaan qaawwa kana akka inni duuchachuudhaaf seelii qaama isaa keessaa baasee akka waan kennaafeeruutti suuraan kun kan ibsu. Kanaaf kun jaalala abbaa yookaan abbaan jaalala akkamii akka inni namaaf qabu kan ibsudha. Amma yoo argitan ofiisaatii iddoo inni itti miidhamee jiru qaamni isaa, lafeen dugda isaatii, naanni isaa hundumtuu qaawwa qaba. Qaawwa ilma isaa guutuudhaaf qaawwa tokko akka inni duuchatuuf kennaafiira jechuudha. Suuraan kun immoo kan ibsu namni hedduun waadaa nyaataa keessumaa namoota wal jaallatan lamaan gidduutti otoo qubeelaa harkatti qabdu nama biraa wajjin haasofti. Hammam akka inni nama dhukkubu osoo beektuu, osoo argituu jaalalli dhugaan amma kanatti amma quba ishee kutuu gahutti geessisee jechuudha. Inni kun jaalala dhugaadha. Jaalalli barbaachisus jaalalli dhugaanis akkasiiti. Kun jaalalli hiriyaa ishee kamirraa rakkoon kamillee yoo qubi ishee irraa cite illee jaalala isaarraa kan addaan hin baasne jechuudha. Kun amma qubeelaa kana ofirraa baastu qubi ishee cituu filatti jechuudha. Amma jaalalli ishee irraa adda baatu qubni ishee hanga citutti of laattee jaalala dhugaaf of laattee hiriyaa isheef amanamtee akka kanatti ofitti keessee jirti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Suuraan kun immoo namoonni numti wal fakkaatan wantoonni numti wal fakkaatan yeroo itti waliin galle otoo lachuun isaanii nyaata ga'aa qabanii waan ga'aa waa ittiin jiraatan qabanii walii galteedhaan nyaachuu dhiisanii abbaan kansaa otoo lama ta'ee bakka tokkotti dhaqee nyaatee wal duukaa fayyadamoo osoo danda'u irratti wal loluu kunoo amma suuraa gararraa yeroo argitan hundi isaa lamman isaanii wallaansoo wal qabu jechuudha. Yeroo sanatti wantichi furuu dinnaan walii itti galagalanii wal lolanii isheen tokko diddee dhiitteeti kan isheen ishee tokko ajjeeste. Kophaa ishee immoo argitanii dhumarratti ofii isheetti furdattee obboleessa ishee ajjeeste. Amma garaa namoonni akkasii baay'eedha amma garaa to'anii ta'a jechuudha. Garaaf namoonni jiraatan amma isheen kun otoo kophaa ishee waa nyaatu dhuftee otoo bineensi illee dhufee akka salphaatti fudhatee ba'a jechuudha. Obboleessa ishee ajjeesteetti waan ta'eef kan nama hawwatu. Suuraan kun immoo baay'ee suuraa ergaa guddaa qabuu fi baay'ee kan namatti tolu tiimworkiidha. Bakka jireenya jechuun tiimworkiidha. Hundi isaanii walii galanii firee kana qophaa akka itti yaabbatanii qaban muka kana maaliif loomaadha waan ta'eef. Kanaaf tiimiidhaan wajjin gaafa dhaabbatanii akka kanattiin firee kana ciratanii nyaatan. Amma namichi tokkoon yaabbatee jiru kun namoota kana hunda isaaniin gahuu danda'a jechuudha. Firee mukaa kana maaliif isaan tiimworkiidhaan gaafa walitti guujjanii isa yaabsisan akkasittiin baay'ee namatti tola. Mucaan kun fireen achirra jirullee baay'eedha hin gahaa jechuudha isaaniin. Kanaaf namni wal jaallatu namni tokkummaa qabu akka kanattiin iddoo milkaa'aa gahaa hojii gaariidha baay'ee namatti tola jechuudha. Suuraan kunis ergaa guddaa qaba. Suuraa kanarratti immoo suuraa isaa ammaa wajjin baay'ee wal fakkaata. Isheen tokko suuraa isaa kanarree sila darbe sanarratti wal dhiitanii walii galuu didanii wal ajjeesanii sanarraa bu'aa akka hin qabne baratta. Asirraa garuu jalqaba wal mormanii inumaayyuu wal morman lammaffaa irratti gaafa sadaffaarra taa'anii maaliif wal harkisnaa maaliif wal lollaa walii gallee osoo waliin jiraannee akkoo nuuf nu ga'a jedhanii taa'anii mari'atanii iddoo tokko nyaata argatan sana taa'anii dhaqanii lama taa'anii nyaatanii achis deebi'anii iddoo lammaffaas oolumaa wajjin nyaatanii jechuudha. Akka isa silaa hin ganne wal dhiitanii wal hin ajjeesne waliin lollee tokko furdatee tokko qallatee tokko immoo ciraa lubbuu hin dhabne jechuudha. Bifa kanaan jaalalli akka kanaas hedduu namatti tola jechuudha. Namni walii gale iddoo guddaa gahaa jechuudha. Suuraan kunis suuraa ergaa qabu baay'ee namatti tolu suuraa dubbataa sirriidha jechuudha. Asitti immoo namoonni baay'een
Some people just act like they are trying to help you. Namoonni tokko tokko akka waan si gargaaraa jiraniitti yookaan akka waan siif dhimmaa jiraniitti dalaguuf. Garuu wantoota ittiin si gargaaran meeqa osoo of harkaa qabanii sobanii siin kennanii siin dhoowwatanii fakkeenyaaf amma suuraa kanarraa akkuma argitu namichi kun osoo namicha kana baasuu barbaadeera ta'ee finyoon isa dudduuba jira jechuudha. Finyoo dudduubaa kana osoo gaditti ergeera ta'ee akka salphaatti ba'uu danda'a. Itti hidhataa inni kun harkatti qabana gargaaraa jirasee bakka inni akka waan inni gargaaraa jirutti yaada. Sun immoo akka waan gargaaraa jirutti namichis doqnummaan keessa jira jechuudha. Namoonni baay'een isaanii namoota akkanaati jechuudha. Waan si gargaaran fakkaatu jireenya kee keessatti bakka akkasiin gootu sanaan gootu maaloodhaa siin jedhu wantooti hedduun waan ittiin ati jijjiiramuu dandeessu osoo hedduun otoo harka jiruu isa siin kennanii akka waan si gargaaraniitti immoo sitti qabu jechuudha. Namoota akkasii Rabbi si haa baraaru. Suuraan kunis suuraa baay'ee ergaa qabudha. The supportedha. The congratulationedha. Gaafa deeggarsaa gaafa gargaarsaa kophaa keetii namni tokko namni si gargaaru hin jiru. Gaafa eebba kee yookaan gaafa milkaa'ina kee immoo gabaa galaaltu si duukaa yaa'a. Sunqoo jettee maaramu yeroo rakkoo shanna waammattee rakkoo baanaan irraanfattee mammaasni inni jedhu kuni namicha kana biratti hin hojjetu jechuudha. Maaliif yeroo rakkoo namni isa bira dhaabbatee hin jiru. Gaafa namoota dudduuba deeman kana keessaa inni kaan boolla qotaaf ta'a. Inni kaan milkaa'ina isaa gammadee, inni kaan ilaaluu dhaqa, inni kaan immoo taajjabuu fa'aa dhaqa jechuudha. Namoota akkasii fa'aatu baay'ata. Namoota akkasii Rabbi si haa baraaru. Suuraan kun immoo kan inni ibsu jireenyi kee nama biraa sanarratti akka dibbeendii ta'ee jiru namni hin beekne hedduudha. Namichi kun amma namicha kana dhiitee boolla buusuu barbaadaa jira. Garuu ulfaatinni isaa gamaan jiru akka nasii jiraatuuf sababa ta'ee jira. Otoo dhiitee boolla kee buusee ofiisaatis duukaa boolla kee bu'aa jechuudha. Suuraan kunis suuraa ergaa qabu, suuraa baay'ee barbaachisaadha. Egaa namichi kun otoo namicha kana dhiitee kuffisee ofiisaatillee du'aadha. Kanaafiyyuu nama biraaf yeroo boolla qottu boolli kan caalu immoo siif qotamee jiru akka yaadachuu qabdu si barsiisa jechuudha. Namoota akkasii hedduudha. Namoonni akkasii jireenyi isaanii sirratti akka dippeendii ta'e yeroo hin beekanii siif boolla qotu. Namoota akkasii Rabbi si haa baraaru. Ofiisiin hafanii kanaaf jechuudha. Namoota akka ammaa kanaa ijoollee akkasiirraa oolchuu Waaqayyo. Maaliif ijoolleen akka kanaa ijoollee jaamaadha. Qaroon qabanii otoo namoota akka kanaa bira ga'anii dafanii boollatti kuffisuu jechuudha. Kanaaf ijoollee jaamonni baay'ee jechuun namoonni qaroo dhabeeyyiin jaamota gaafan jedhu waan xiqqoo namatti hin tolu. Qaroo dhabeeyyiin ofitti si amananii si duukaa deemu. Yooti boolla buusta ta'ellee si duukaa boolla bu'u. Yooti maalittillee baay'ee namoota dhugaaf jiraatan jechuun keessi isaanii si amanan keessaa tokkodha jechuudha. Maaliif namni ija hin qabne ilaalee lafa barbaadetti geessuu dandeessa. Namoonni akka suuraa ammaa irratti argine sun utuu ijoollee kana fakkeenyaaf namoota qaroo dhabeeyyii kana fuudhii deem jedhanii eessatti geessu jettanii yaaddu. Kanaaf namootni utuu qaroo qabeeyyii ta'anii utuu akka qaroo dhabeeyyiitti amanamoo ta'anii baay'ee jireenya namaaf murteessoodha jedha. Asitti immoo namooti amanamoon namoonni hiriyoonni jaallatamoo fi amanamoo ta'anii hamma kanaatti fa'aa amma lubbuu fa'a itti olamanuutti gahu. Amma namichi kuni kaayyoon isaa juuntaa guutuudha. Juuntaa guutuu jechuun moortaarii guutuudha. Moortaarii guutaa jira. Garuu hiriyyaa isaa sanatti lubbuu isaa amanee akka inni hin kufneef qabaa. Isin achi moortaarii kana guutaa jira jechuudha. Gamoo yeroo ijaaran gamoo irra keessa dhaabbattee amma kanatti ammi hiriyyaan olaman hiriyyaa amanamaan fa'aa jira jechuudha. Namoonni akkasiis jiru. Namoonni akkasii baay'ee reeriidha. Jireenya namaa keessatti kan lubbuu namaa lamanuu baay'ee reeriidha. Hiriyyaan akkasii hiriyyaa baay'ee filatamaa fi yeroo rakkinaatti yeroo kamittillee abdatamuu qabudha. Dhugaadha baay'ee nama ajaa'iba. Suuraan kunis suuraa erga guddaa dabarsu keessaa tokkodha isiniin jedha. Akka kana ta'a. Asitti immoo namoonni yeroo baay'ee qabeenya kee irratti hundaa'aniiti kan si jaallatan. Amma ijoolleen durbaa keessatti beekamaadha. So tell me about yourself jette. Jennaan I'm not rich but wayii keenatti mi jennaan ani sooressa miti garuu jedhee afaanii baafatee battalumatti of biraa dhabee jechuudha. Namoonni kanarratti qabeenya irratti hundaa'anii namooti hedduutu jiru. Dhiirrillee baay'een isaanii akkasiidha. Qabeenya kee ilaalanii uffata kee ilaalanii kan humti hiriyyaa dhiiraa kee akkasittiin jaallatan hedduutu jiru.
Shamarran immoo silayyuu beekamaadha jechuudha. Jireenyi isaanii qabeenya irratti waan dipeendii ta'uu fi badaa kun suuraan kun suuraa jireenyuma dhugaa shamarran hedduu persentii 90 ol shamarranoota akkasiiti. Kanaaf suuronni akkas akkasii kun ergaa guddaa qabatu jechuudha. Suuraa akka salphaatti hojjetamanii ergaa guddaa of keessaa qabanidha. Irraa barataniitu jedhee yaada. YouTube ko subscribe, like, share, follow TikTok ko.